jara kana waan jedhu baay'eetu ture. Haalli amma jiru an haala itti gammadaa jiru miti. Isinumti ilaaluu dandeessu, isinumtuu waa jechuu dandeessu. Haalli akkasii kuni geeddaramuutu irra jira. Wallaggaa Oromoon wal ga'ee Wallaggatti diina bobbombisaa jira. Oromoo Wallaggaa duwwaatu hin ta'in Oromoo Harargee, Oromoo Arsii, Oromoo Baalee, Oromoo Walloo hundumtuu hin argamu iddoo sanatti. Garuu wallaalaan tokko tokko waan inni afaan kaa'e yoo tufu beekaan calluma jedhee ilaaluun kan nama gaddisiisu. Kun ta'uun irra hin turre. Lammaffaa immoo walgahii irratti argamuun baay'ee gaariidha. Walgahii guddaa akkasii lafa Oromoo mari'atamu argamuun tokkoffaa ilaalcha namaa bal'isa. Lammaffaa garaagarummaa dhiphisa. Sadaffaa immoo yoo quunnamni jiraate walitti himuudhaaf gargaara. Kanaaf egaa walgahii akkasii argamuun waan guddaadha jedheetan fudhadha. Egaa ijoolleen keenya kun Baqqalaa fi Jawaar gidiraa guddaa keessa darbaniitu as dhufan. Nyaaphii manni hidhaa nyaaphaa keessa darbuu jechuun waan guddaadha. Waan baay'ee nama barsiisa. Waan aratti hin agarre hammeenyaa fi hammeenya nyaaphaa kan barannu mana hidhaa keessatti caalaa baranna. Achis eenyu akka taane akkamitti akka nu ilaalan barannee yoo hin baane yoomiyyuu barachuu hin dandeenyu. Kanaafi baga baatanii muuxannoo keessan immoo tolaan hojiirra oolchitu jennee abdanna. Hamma yoonaa iddoo baay'ee dhattanii imala galatoomaa kana keessa iddoo baay'ee dhattanii ummatii waan baay'ee isinitti dubbate, waan baay'ee isinitti hime akka naa galetti kan isiniin jedhanii baay'ee isin jaadhanna isiniin jedhanii garuu akkatti deemtan immoo mamii qabnaa isiniin jedhan akka hin dhaggeeffadhetti. Mamii kana ofirraa kaaftu immoo ittumaan fuftuu kan jedhudha. Galatoomaa baay'een dubbachuu barbaadu.